namni muslima seenaa kan jedhamu shahiidee kan jedhamu nama rabbiif jecha osoo amantaa isaatiif jedhu yookaan qabeenya isaatiif jedhee namni isa ajjeese ka akkasitu jannata seenaa jedhama shahiidee jedhama. Nabi rabbiidhaa sallallahu ashahiidu fil janna namni rabbiif jecha du'e namni miidhamee du'e isin galtee amantaa isaatiif yookaan qabeenya isaatiif yookaan ammoo warra isaatiif warra ofirraa osoo deebisu miidhameeti nama du'e nama akkasitu jannata seenaa jedhama malee nama ajjeeftee jannata seentaa ka jiru islaamummaa keessa barsiifni akkasiidhaan jiru. Dogongoraan qabatti. Lammata akkasittiin dubbatiin jechuudhaaf mucayyoo saniif deebisuudhaaf dhageettee jirti dheetii yaada. Waaqan booniif carraa kennaaf yaa jamaa. Ani bakka kanaatti cabseetumaan seenaa yoo wanna jedhan dhiifama naa godhaa ijoo. Laala koomentiin hin dhiifamu maal barsiisuu asirra taa'arra yoo koomentiin dhiifame. Koomentiin hin dhiifamu koomentii yeroo gadi deebii kennuun dirqama. Koomentiidhaaf beektanii waan amantaatiin wal qabatu taadhaan koomentii haa taatu gubbatti haa taatu ilaalaatiin wanna deebii kennuun dirqama. Akkasiiti itti fufaa. Ayyee inshallah bareedaadha amma geggeessaa gaa obboleessi keenya halkanidha lafti baay'ee taa'ee nu eegee inshallah. Ajandaa biraattis gidduutiin seenneerra ajandichi waan kanaan wal qabatuuf waan ta'eef wantoota akkasiitti yeroo hedduu argamaa jedhanii wantoonni argamanii waan xiqqoo tokko ajandaa ta'a keessaan wanti sun ituu sirratee bifa biraatiin ituu wanti sun sirratee waan jedhu kaasan ustaazii Arabii obboleessa keenya geggeessi Haydar geggeessi inshallah. Osoon geggeessin dura haasa'u hin haasofne. Okay tole ani immoo yeroo itti barfateedhaan sorry. Xinnootti lallabanuu hin jedhaman immoo. Boor walitti lallabattu inshallah. Dabaree kennaa fi isaaf dabaree laadha obboleessa keenya Waaqaan boonni dubbadhu abbaa. Sorry dhiifama guddaa. Ustaaza mucaan kun amala hedduu amala gaarii qaba. Yoo haasa'us yaada bilchaataadha. Akka reef jalqaba osoo hin dhufne irraa hubadhetti wangeela kanallee baay'ee mormuullee akkas hin jiru. Ammoo akka dubbisu kana booda waadaa walii gallee irraa yoo dubbise inshallah innis yeroo dhiyootti. Maaliif amala tola beektaa namni akka koo gurraacha yoo diloo amala tola gurraacha waan ta'eefidha bara koo. Dubbadhu banadhu maayikii abbaa. Ayyee gurraacha waan ta'eef. galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi waa'ee koof waa'ee abdiiyyuu miti. Waa gurguddaa baay'ee nu gorsitanii nuni yaa umuriitii warra caallus qabnaa warra isaanii gadi taanis qabnaa jedhee yaada. So dhugaa awwal ustaas awwal ustaas Ahimed hundi keessaniyyuu yaada gaggaarii dubbattanii aniif abdii obboloota hiriyyoota waan wal dhabnu irratti wal dhabnee namni immoo wal dhabe immoo deebi'ee wal argata. Sanaan bukkee qabee dhugaa dubbachuufan yaadota baay'ee bibilchaatoo ta'anidha jechuudha. Yaadota tokkummaa ijaaran, yaadota jaalala ijaaran, yaadota walitti nama fidanidha jechuudha. Baay'eensa kanaa saame haasaa sinaas oftan keessatti illee amantaa hundumallee gidduu galeessa godhateedha jechuudha kan inni saame. So otoo amantaa koo arrabsaa gadi qabaa otoo haasoftanii anuu nan bu'a. Kanaafiyyuu gama kanaatiin ulfaadhaa jechuu barbaada. Haydaris abdiitiin bakka kanatti affeertee anaanis bakka kanatti affeertee walitti nu fiduu keef teenkiu jechuu barbaada ulfaadhu. Jaalalli by the way kiristaanaaf islaama bakka hin bu'u. Jaalalli amantaa kiristaanaallee qabaadhu amantaa musliimaallee qabaadhu. Namni waaqaaf sagadu tokko namni waaqayyoof bulu tokko jaalala qabaachuun dirqamadha jechuudha. Obboleessa isaaf gaarii yaaduun dirqamadha. Garaa dhiifamaa walii qabaachuun illee dirqamadha. So yaada kanarratti gama keenyaanis gama kanaanis fuula rabbitti waan fudhatama qabudha jechuudha. Kuni jibbi wal jibbuu wal ari'atuun hammina wal irratti labsuun immoo kan seexanaati. Isa kanaanis ittiin amana. So galgala kana akkaataa kanaatitti dhugaa waan natti toleef baay'ee saayitii kana taa'ee sin dhaggeeffachuun koo gara biraatiin immoo sin namoota gurguddoo namoota kabajamoodha. Namoota didee
achi olillee taasisuu hin dandeenyedha jechuudha. Baay'een sin kabaja baay'een respekti sin godha gama kanaatiin. Abdii faana immoo hiriyyaa taanee daangaa walitti darbineerra. So namni immoo hiriyyaa ta'ee gaafa daangaa walitti darbu immoo gaariin ta'u. Otuma sin nutti taasisuu baattaniiyyuu sammuun kee waan yaadatu qaba. Abdiin hammam waa balleessu, anis hammam waa balleessu. Hiriyyummaatiin gaafa walitti dhufte waan yaaddu qabda. Siigalee keessa deebitee teessee waan darbe keessaa wantoota yaadattu qabda. Innillee akkuma sanaati daangaa hanga kanaa walitti darbuun keenya dogoggora guddaadha jedheen fudhadha. Anis itti darbeera sadarkaa miidiyaatti immoo namni wal bukkeetti nu beekaa dura ta'ee dhugaa dubbachuuf amma abdiin waan baay'ee irra gaafanni gama amantaa kanaatiin gaafanni dhufu maaliif hin gorsituu hiriyyaa keedha miti maalidha miti jechuun kana maaliif kaasa namni waan wal biratti nu beekuufi waan waliin nu beekuufi waliin nyaachuu waliin dhuguu keenya waan beekuufi namni hin beeka abdiin eenyuma caalaa anattidha namni kan hin abdiidhaan gorsinaan jedhu jechuudha. Waan waliin hojjennes gatii qabnuufidha jechuudha. Anna nattin tollee dhugaa dubbachuuf irratti barreessee akka sanaatitti chaalenjii sana keessatti hirmaachuun dirqama gatii tureefanii gama kiyyaan itti hirmaadheera. Isa kana irra darbineerraa hiriyyummaa taanee hiriyyaa taanee aga kana walitti darbuun baay'ee gaarummaa hin qabaatu. Ulfaadhaa galatoomaa dhugaa baay'ee namoota kabajamoo gama kanaatiinis immoo aanan akka dhaamsaatti dabarfadhu hunda caalaa oromummaa walitti nu hunda caalaa jechuudha. Fakkeenyaaf diinni kaleessa gaafa labsii garaagaraa nurratti labsaa ture amantaatiin otoo hin taane oromummaa keenyaanidha. Isa kanarratti walii galla. Har'a too rakkoon tokko uumame an Haayider faana nan duula. Ustaaz Ahimed faana nan duula. Ustaaz Awwal faana illee nan duulaa jechuudha. Maaltu walitti nu fida? Oromummaa walitti nu fida. Gaafa diinni tokko gama islaamummaatiin uummata Oromoo irratti yookaan immoo islaamota Oromoo irratti otoo labsii tokko fideema dirqaman hiriiraan. Maaliifan hiriira? Oromummaa walitti nu fidaa jechuudha. Isa kana sammuu keenya keessaa yeroo kamiyyuu balleessuu hin qabnu. Gaafa waa haasofnu walii eeggataa, wal ilaalaa, obbolummaa walii ilaalaa, waan haasofnu tokko irratti immoo ragaa gahaa qabaachaa, isan bilchaanne bilcheessaa, isa bilchaateetiin immoo akka inni barsiisu gochaa, waan hunduma wal gorsaa yoo deemne tokkummaan keenyan ijaarama yaada. Nunis immoo fayyadamtoota miidiyaa gatii taanee fi namoota waan gaggaarii hojjetan sinis nu jajjabeessaa nutis sin jajjabeessinaa. Saayitii ammaa kana hamma ta'e nama miidiyaa of harkaa qabudha. Tokkummaa Oromoo kana ijaaruu kan danda'u yoo hundi keenya amantii keenya qofaa irratti yoo xiyyeeffanne hammuma amantaa keenya irratti xiyyeeffannu tokkummaa keenya irratti xiyyeeffachuunis gaariidha yaada. Harka bitaan mirgaa goone gama tokkoon tokkummaa keenya yaada, gama tokkoon immoo amantaa keenya yaadaa yoo deemne baay'ee magaarii ta'ee yaada. Baay'een sin kabajaa, baay'ee ulfaadhaa, baay'ee galatoomaa. Dhugaa dubbachuuf laphee koorraa sin jaalladheera. Nuu jiraadhaa, umurii nuu dheeradhaa siniin jechuu barbaada. Soorii jechuu barbaada. Irra deebi'ee hiriyyaa kee ta'ee itti meebii akka kanaatti nan eegne ta'uu danda'a. Anis immoo deebi'eeti naa deebistuun eegne ta'uu danda'a. Nama gatii taaneef walitti mufachuu dandeenya. Thank you galatoomaa ulfaadhaa. Hayyee abbaa manaa geggeessi mana natti laattee teessa Haydar. Galatoo nuu jiraadhu hamtuun sin argiini mana keetii gaariin hin bahiini gaariin mana keettaa goruu si jenna. Hayyee galatoomii dhiifamaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nabii keenya Muhammad irraa barree araaraan dhiifamaan beekamuudha. Akka namoonni jedhanii ammeessan osoo hin taane nama dhiisaa deemuu, nama hamminatti yaadutti gaarummaa nama agarsiisuu, nama waa isaanii hamaa haasa'uu nama gargaaru turanii dhiifama isaanirraa barree nageenyi fi raamanni rabbii isaanirra haa jiraatu. Hayyee dhiifama sii godheera. Yaa'u wangoon irraa yookiin immoo dogoggora kennarraa barumsa guddaa fudhachuu ni dandeenya. Wanti guddaan wal miidhuu dandeenya kallattii garaagaraatiin karaan taane walitti banuu dandeenya. Boriif garuu waan goone sanarraa barachuun namoota kan biraaf of eeggachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa waan nuyi goonu kun waan xiqqoodha.
bakka biraatti immoo guddachuu ni mala. So namni waanuma dhaga'e amana waan ta'eef yaa atillee kabajamee dhiifama na gaafattee fi anillee raajiin itti amanuu ergamaan itti amanuu abbaa dhiifamaa gatii ta'anii fi dhiifama kee fudhadheera dhiifama sii godheera atillee dhiifama taankiyoo kabajame taankiyoo ulfaadha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Isinii booda walitti deebaa gara ustaaza waliin lallabachuudha barbaadaa jira natti fakkaata. Guddis ustaaza waliin. Abbo lallabachuun barbaadu saatiin lallabate. Saatii kanaaf saatii lallaban isaa saatii namni nutti iyyuu lallabanii lafaan dhugaasu jiran laal giddiin lallabdanii lafaan dhugaasu jirtan.